السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم خبجم تتخيا أنا جاي قبضني فيا الجرا. الحمد لله جاس كينيا. وما تكرر شاكر جروخنا جا. بيرجع عندن تنجرا عندن ما بالله ما داير رب إن شاء الله. بيرنا ما عندك. فرماتي في ماورتي بقرو كيرانا قبضن. قلتو ما نسرينجا. كمية في أبديس. ما شاء الله ما شاء الله. بقى كسيت كريت ناجي سيفتن. دول شفتني فرماتي نمار سنجت سلا فرماتي سلا نبني حالان رتّي وجوتشو قبضن فرماتي ده نكمل كابوت قبضن سن ما لسيريتي سني دلقو دابيمو مالي فرماتي كابوت قبضني سنجا أبدي في كميان جتو جرا هدي رابطني جبتن سمر لا تري أقدر تطلب دعوتنا هنا حالات وادين تجربك سجله فرماتي تزدكم سندجي جوادي فرماتي رجعون كذا هلا هلا فرماتي لا كنا واجهة تساعدي كيرتس بيقولوا لي إذا كي دولة تيجي تقولي أتبغى يكتبني نسبرا هاي إذا أنا تبغى ما تيجي أبغى تقولي كمان أنا أبدي بيتي أنا أبدي نبيت المجد ذاتي ما تأتي أتمنى أن أقول أنا بدين بعد كذا أرجع لما أداتي تبيس تقول دي ماتي مية قبل تواتي جتوا في دي أتي أما ترى إيش تدماني هندان سلام مسيدو هدين دوا لو كنت سرنا كريني إذا ما أمنا تبي سبنا ناس تقول دي ما هذه بوجه ممكن تسأل بوجه ذا قبل ألو تلفون بلاك داور عبدو ها تلفون بلاك عبدو ها بالقربان أكاجا إبادي كثيرا مدورة تخينية تكاثران كنت أدوران تخينية تنام قرطتازي هاي كوريز كامندنا كيف يقولي منادي مخينا لما خريجني مخينا تكاو فوضوا قربان خاي خانا وقت تم نخاي تي قبضي كنت أقول تكا تنو مقصة رامو ريور قبضي Maddi tichi qabdanii tuma caalaadhaa fi furmaatee akkami qabuu dadhabdan. Isaan kun mucaa haddi irraa baasu jiran qabanii hawaalaa buusus jiranii dhugaadhaan ergee itti kannee mucaan ani siirii itti kanneetiin jira galmaangee kan itti kanne kunoo jaarsa warroqee sanii jee dhugaa isin himee jira. Miskiina wanni azzabaa waltaniif maali isin? Isin nama isin harka jiru cafaaqaa wanni waltaniif isin jirtu qabaadhaa hidhaa achi kaayaa isaanii deemaadhaati. Hojiitti hin jirtan tun hojii miti. Nagee namni nama harka jiru injifatame booji'ame qabanichi kaaniiti nama gartee namni isaa harka jiru san deemanii barbaadan. Teessanii mana ummata cafaqaa na waliinaadha. Gartee miti ummata san dhiisaadha. Deemaadha. Caalaadhaa fi furmaatee qaba. Maamme silaa jara bira dhufutti hin jiru. Fooziidhaas nagarre waan kaayati kara raabade. Isaan maammee fi foozii akka itti qabdan naatu malee isinidha. Yoo isaan dadhabdan ammoo anaa dhufee isinii qaba isaan. Ammoo namni qabuu qabdan caalaadha. Caalaa siistama itti qaban anaa beeka. Yoo dadhabdan ammoo furmaatee kamiyaa deemii furmaatee qabi. Caalaa yoo dadhabdees akkuma nama dura qabee godhe san gartee ni nuuna beeka. Gartee lateechu fedheeti. Na beeka akkaan isa godhee huccuu hundarra ciree
miila isaa samitti ol garagalchee mataa garagalcheeti akkaan fi fadhu godhee akkasitti itti tattaabadhe akka kubbaatti itti tattaabadhe garagalchee jechuuf gubbaadhaan. Waan nan ta'e ani afar sana beekaa jechuu badhetti inni fiigu. Kanaafuu dirqama isin namni jabaan silaa hundeen gartee taa'u jiru inni qabuu qabdan isaanii miti. Jara hidhame dhiisaadhaati deemaadhaa qaba. Furmaatee sannaa fuudha. Dhageesse caalaa ammoo ana ka qabu. Inni nu hafuura kiyya dhageenyaan godaatiin hojjechuu jira. Kanaafuu caalaa wanni ijoollee silaa kimiyaan ergattu qabee naanneessuuf garteemi. Anaatu tumichaan gaafa san tume san karatti raambise naatu galmaan isan ga'edhi. Silaa likkii isa galchee muka hudduu isa kaa'e akkanaa miti. Kanaafuu niin qubsaa akka ajaa'ibaatti waan inni duubaan godhu jirus waan qabu. Ammoo isii dhalaa ani dhiira harkarra kaa'u waan hin dandeenyeef dirqama kimiyaa deemtee furmaatee san na duraa fuudhuu qabda. Caalaa ammoo anaatu akkaan godhee fuudhu beeka. Siiriidhaanii miti amma fa'aa akka duraaniitti qasbattiin funyaansaa silkiitti hidhee fuudhaa jechuu fedheeti. Kanaafuu mucaa sanirraa harka kaasuu baannaan viidiyoon dhiyeetuun isaan bira ni geessi caalaas bira ni geessi maammatirraa harka kaasuu baannaan an akka duraaniitti qabee si gadi lakkisuun siin jechuu jira siifin himu jira. Achi buutee teetiin si guruu ta'a. Eese miikkaa qumaamaa walitti si hidhee tokko gartee achi buutee ta'e fuula keetu namni si arguu hin dandeenyetti. Kanaaf anis na beektaa waan inni an ta'e na agartee jirta hojii itti jirtu sanarraa dhaabbadhu. Ammoo abdi mana teessee dhalaa wajjin nama tumaan oolini nama qabamee isin harka jiru dhiisaadha. Kanaafuu deemiiti nama gartee namni keessan harka jiru san akka ilmoo namaatti siiriin ta qabdu si kannitee jirti. Paawarii isin si kannite san deemiitti fayyadame. Nagee bakkaan an jiru kanatti garaana gubaan oolna. Ani baasiin asiisinii baasaa oolu bilaashumatti isinii mana nyaattiin nooma takkitti gartee nasiiba isinii qabame caccafeetanii irra deemaa ooltanii telefoona dawwalchiiftanii jiru. Telefoona irra dawwaltan san gartee irra deemuu jiru san achirra deemaadha dhaqa. Yaakko lakka isaan godhu jiran akkana likkii isin galchu jiran caalaalaa jirri. Akkana likkii isin galchu jiran. Ifa baga mata kaya telefonan nara cabe jelas nama agarsiisu akkasiidha. Jarri kanatti likkii jara keessan galchaa jira. Gaafammoo isin jara gallakkiftan isaanillee nagee isinii kennan. Singkap dua lepas di meski itu ilmu sih kan sih. Adi sakka surat tergantung yang berarti itu nama tadi. Olbamnya apa olbamnya cuma orang berubah. Gempatan hasil itu jual bila kalau untuk bikin hasil olbamnya. Adi ilmu tapi ini nanti apa